tokko tokko sirna addaa irra ijaaruu waan hin dandeenye wal waraansa keessa seenee extreme case Congo fudhachuu dandeenya jechuudha. Biyyoota hedduu hagoodha akka hawwanitti gara demokraasii qacaan probably Botswanaadha akka fakkeenya kaasuu dandeenya jechuudha. Uummanni keenyaaf yeroo dheeraadhaaf sirna gita bittaa warra biraa jala ture. Qabsoo addaa yeroo dheeraa godhe booda bara 2018 abdiin silaa gara roorroo waliigalaa maaliif uummanni tokko hoggaa qabsaa'u roorri isaan alagaa waan ta'e qofa osoo hin ta'in roorroo jibbeeti kan qabsaa'u. So nutis akka biyyoota Afrikaa biraatitti roorroo alagaa jalaa kaaneeti roorroo murna nu keessaa bahee jala seenne jechuudha. Kanaaf bakki amma itti ilaaluu qabnu kanuma Afrikaatiin nu mudate. Warri Afrikaas Keeniyaa fudhanne fakkeenya biyyaan yeroo waggaa 3 akkas keessa taa'ee yoo fudhanne gita bittaa Biritish jala turani sambooda Kenyaata bulchiinsa sirna Jomo Kenyaata jala sambooda inumaa akka sirna hammaata bulchiinsa moo jala turani sambooda Kibaki jalatti gara malti paartii dimokiraasii ce'anii jeequmsatti illee seenanii amma stable dimokiraasii ijaaruu danda'anii jiran jechuudha warra Keeniyaa. Nutis wanni amma wanni nu mudate waan Afrikaa san mudateedha. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Sirna alagaa gita bittaa alagaa jalaa baaneeti sirna saamichaa nama keenya jala seenne. Hanga Kongollee hammaatuu baatu ka hawwine Botswanaadha ka arganne Kenya under Kenyatta under Moi hammaatee garuu hanga Kongo kan hammaatiin keessa seenne jechuun murnaa amma jiru kanaan. Murnaa amma dura alagaa irraa dhufeen ajjeefamaa tumamaa turre saamamaa turre. Ajjechaan amma bifa lamaan hamtu tokkoffaa takka namni keenya akka bara murnaa kana ajjeefamee hin beeku. Duuti mana mana seente dur lolli namni keenya gammoojjii Harargee gammoojjii Baalee lola keessa ture saamamaa ajjeefamaa buqqaafamaa ture. Amma wanni uranee buqqisuu jaan jidduu kana isin himaa ture takka jira. Uranee balleessu. Uranee jechuun scattered settlement jechuudha. Baadiyyaa kana keessa gandii biroo asii, gandii tolaadhaa asii, gandii akkasii jaanii tattaa'u kanaa jiraami. Riphee lolaan kana keessa jira jaaniitti bubuqqaasu turan warra dargiidha. Warri Haile Sillaaseetis. Isa akka godhe buqqaasaa turan. Amma ganda keenyarraa kaasee gara tumtuu furdaa jiran gara baadiyyaatti. Gara labuu kanatti. Baale immoo gara Giniirii gara Sawweenaatti. Harargee gara gaara mul'ataatti, gara gadiitti, gara xarafaatti jechuudha. Kan sunguramaa ture. Har'a uraneen kamtu buqqa'u jira? Shawaadhaan buqqa'u jira jechuudha. Heartland jidduuratti buqqa'u jira jechuudha. Ajjechaan lafti amma arsiidhaan lolaan heeban arsii amma ladachiin jaantun I don't think mootummaa kana dura rasaasni tokko dhuka'ee waan beeku natti fakkaatu. Rasaasni sargii irratti hundu kaasan. Qawwee qaban eeboodhaan deemamu sun yoo beeytan. Santuu san keessa seenne jechuudha. So gita bittaa alagaa jalaa babbaanee jirra saamicha ajjecha murmuru keessaa baheetu maafiyaa jaarratee waan akkana deema godhutti jira jechuudha. Kanaaf kana keessaa bahuun gulantaan qabsoo ammetti jirru qabsoo boqonnaan qabsoo ammetti jirru qabsoo gita bittaa alagaa deebisuudhaa osoo hin ta'in qabsoo gita bittaa keenya tursiisuudhaa osoo hin ta'in qabsoo sirni mootummaa ummataan filame ka heeraaf seera warri filame sun tumuun bulu jaaruudha. Saamichi uummatarraa dhaabbatee uummanni waan carraaqee irratti waan hurkaasaa carraaqee irratti abbaatti ta'u jaaruudhaati kan qabsaa jiru jechuudha. Over the last 2 years, wanni godhaa turre yoo ilaalte, we are transforming the Oromo movement. Akkamitti transform godhuu jirra? Qabsoo sabummaa irratti hundaa'e gara jechuun alagaan nu cunqursaa ture, alagaa jalaa baanaa turre jedhurraa gara qabsoo sirna haqaa fooyyeessuudha. Walqixxummaa diinagdee fiduudha. Malaammaltummaa balleessuudha. Qabsoo maafii irra goonu fakkeenyaaf qabsoo nageenya lammiilee the right to life. Qabsoo mirgaa abbaa qabeenyummaa kana transform godhuu jira jechuudha. Because a liberation movementiin keenya waggaa eegalu is a liberation movement. Liberation son complete goone gara democratization movement itti ce'utti jirra jechuudha. So sanitti waan jirruuf wanni godhaa jirru amma dhugaadha. Dilemaan Oromoon keessa jirtu naa galama. Gita bittaa alagaa irraa kuffifne allama gambagan irraa kutan
keenya immoo dhufee daran nutti ta'e kanaas irraa jiru barbaanna yoo immoo kana irraa jijjiirre jara kantu nu deebi'a rakkoon jiru saniimi noonna amma Sudaan asirratti kiliirsii godha Sudaan mootummaan kun ilma Oromooti yoo inni kufe alagaan nu deebi'a amma ijoolleen teenya tun sadii ijoolleen sadiin tunni maaliifi jawaarillee alatti orma waliin mari'ata jaalmarrolleen bosonaa jira abiyyillee Tigree walloleenu araarame maaliifi jawaarii fi abiyyiif marroo waliin mari'achuu dadhabde yoo amma inni ijoolleen amma aangoriirtuun kufte alagaa warra harkaa fi harma nu mure santu nutti deebi'a alagaan nu gabroonfaturra ijoolleen maanteen akka feete goote nu saamte nu tumte nu haa bulchitu hin salphannaa warra jedhu jira amma waan garatti maal jettaan taboodaa san waan jannatti fakkaatu taboodaa san nu tumtee nu saamtee nu haa bulchitu osoo hin ta'in taboodaa san hin jaan jaan ana ummaatii jarraa isin hin dhagayaa isoon jarraa isin hin dhagayaa alagaa jala deebuun fedhanii alagaa jala deebuun fedhanii roorroon tun akka irraa dhaabbattu barbaadan kanuma akkasiimi akkan qabsoonni godhaa jirrus alagaa deebisuu time wanta akka jalamuura Oromoo tan amma booda Raashiyaa fi Ameerikaan osoo wal taatee dhufte bulchuu hin dandeessu. Nuu kadhannee yoo taate malee bulchuu hin dandeenyu. Tokko uummanni akka malee siyaasaadhaan dammaqee jira. Osoo nama cafaquun osoo Oromoo cafaquun harka kennisiifte Abiyyi harka kennisiisa. Cafaquun osoo harka kennisiifte Oromoo namni akka bara Abiyyitti cafaqee hin jiru. Ajjeesuudhaan, hidhuudhaan, saamichaan cabsuudhaaf jechuudha. Cabuu hin danda'u tokko. Lammaffaa injifanattanii hoggaa laaltan nu caalaa orma biraatiitu qoqqoodamaadha. Nuti miliyoona meeqa seennisa? Zamana tokko ministeera hoggaa jirru gaaf tokko Oromoon kun 20 jenne gaafa kan lafuma kaanis 30 gaheetti yan gaafa kan 50 geenye. Oromoon kunis 20 30 doyeen amma meeqa 60 jechuu jiranis yaa. Ummanni dilli kuni paartii sadii qofa qaba. Nama sadii qofa maqaa dhooyitee jiraate amma. Warri lakkoo isaan nuu gadi 13 qaba. Ifii hedduu gadi hin qabina. Qabsoon Oromoodha. Siyaasni Oromoo hedduu itti ta'a. Hanga namni yaadu kanaa miti. Saboonni hedduu lakkoo isaan fraction parsantii takka teenye hin taane paartii 13 qaban. Wallee hafoo sirii. Matootii Oromoodhaa yoo lakkooyite diidama hin geenyu. So Oromoon amma bakka lama jirti sirriitti hima. The haves and the have nots. Warra aangoo qabeenya argatee saamuu jiruu fi warra saamamuu jiru jechuudha. So